Hasoosamaawwii kutaa 16ffaa barreessaan Isaayaas Hordofaa. Hawwiin erga sa'aatii hiriyoota ganda ishee irraa gargar baatee otoobisii seentee ni boossi. Hirkoo barcuma ishee fuula dura jirutti addaan gadi jettee utuu boossuu daangaa Wallaggaa fi Shawwaa gargar baasuun laga Gibee ce'anii magaalaa Baakoo ga'an. Imaltoota otoobisii hundi ciree nyaachuuf bu'an. Hawwii qofaatu akkuma sibiila barcuma irratti gadi jettetti hafte. Maanguddoon ishee bira ta'an erga bu'anii booda haala intala kanaa yaaddanii ol deebi'an. Maali mucaa koo kottu malee maal taatee akkana boossaa? Bu'i ciree nyaanna jedhanii dirqiidhaan ishee buusan. Dhiisii akkasin booyin amma fuula kee dhiqadhuutii ciree nyaanna jedhanii wajjin hoteela karaa dura jiru tokko seenan. Boqonnaa 4. Obbo Bulchaan fa'aa har'a intala isaanii dhirsatti kennuuf qophii barbaachisu hunda raawwataniiru. Galmi dunkaana cidhaaf qophaa'ee baay'ee guddaadha. Minjaalli nyaataa fi dhugaatii uffata bareedaa uffatee jira. Barcummi irra taa'anis sirriitti qajeeltootti ta'aniiru. Hableen, qaruuraan daadhii fi farsoo saaniin tooraan kaa'amanii jiru. Iddoo misirroon lamaan ta'an dugda duubaan afaatii biyya Faarsii keenyaan galmicha irratti fannifamee jira. Balbala galmichaa irratti ammoo alaabaan Itoophiyaa ol ka'ee fannifameera. Lafa irra caffeen jiidhaa afamee jira. Balbala galmichaa bitaa fi mirgaan fottoqaan damee muka meexxii irratti rukutamee jira. Walumaa galatti galmi keessaa fi qe'een sun miidhagee jira. Shamarran ammoo dibbee harkaa rukutuudhaan sirba aadaa cidha leeqaa naqamtee sirbuudhaan qe'ee cidhaa kana ho'isaniiru. Yaa geeshoo daraaraa rimaa hawwiin horeefuu daa'imaa. Yaa geeshoo daraaraa rimaa Yusuufeen du'eera jedha haadha saaddasaasaa himaa. Habboossuu teessee gommitee jaarsichoo barsa galtamaa dhufeeraa daddarbatamaa. Yaa geeshoo daraaraa rimaa yaa geeshoo daraaraa rimaa keelloo gadi cabee jalli fixeensaa jaarsa gadi cabee munneen rifeensaa. Dibbeen harka koo leeduma leedii yaa isa kiraaruu hajii Yusuufee saphii jaarta kee dheeduma dheedii. Yaa geeshoo daraaraa rimaa Yusuufeen du'eera jedha haadha saaddasaasaa himaa. Habboossuu teessee gommitee hanyaattu qoonxaa gogsitee yaa geeshoo daraaraa rimaa jechuudhaan jaarsa hawwii fuudhuu dhufu arrabsaa. Hawwii ammoo faarsaa sirbaa jiru. Namooti nyaataa fi dhugaatii qopheessan olii fi gadi wal keessa yaa'uudhaan hojiitti ramadaman irratti bobba'anii tattaafachaa jiru. Cidha kana qopheessuuf qarshii hedduutu itti ba'e. Magaalaa kana keessatti cidhi akka kanatti qophaa'ee hin jiru jedhamee odeessame. Sindaatu Doodotee Immaabeetii fi shamarran kaan garuu karaa garagaraa naasuudhaan olii fi gadi fiigaa jiru. Achi deemuu as deebuu hiriyooti latiis iccitii isaanii garaatti qabatanii fakkeessuudhaaf namoota kaanii wajjin mari'atu. Hanga ammaatti haadhaa fi abbaa hawwiitti itti himne. Waan kana ta'eef aadde Dinsiriin uffata ishee jijjiirrattee habaaboo fakkaattee jirti. Obbo Bulchaanis uffata suufii gurraacha karabataa fi kophee gatii guddaadhaan bitame uffatee nama gara biraa fakkaatee jira. Asii fi achi deddeemee hunda ilaala. Guyyaan irraa guyyaa intala isaanii tokkittii sooressa beekamaatti heerumsiisanii hiyyummaa keessaa ba'an waan ta'eef gammachuu guddaan itti dhaga'ameera. Ijoolleen durbaa sirba isaanii kan dura irra caalaa ho'isanii sirbaa jiru. Kana gidduutti aadde Dinsiriin hawwii erga kaleessa gara dhiyaa jala ishee argee hin argine eessa jirti? Namni ishee yaadate hin jiru. Abbaa dhimmaa isa guddaa dhiisnee maal hojjennaa? jette. Nama isheetti dhiyoo jiru utuu ilaaltuu hiriyaa hawwii argite.
Immaabeet hiriyaa keessan babbareechitanii qopheessitanii jettee gaafatte. Immaabeet garuu waan dubbattu wallaaltee afaan keessa qaqqabachaa mee ni ilaalla jettee fakkeessuuf gara mana keessaa ol seente. Manni ciisichaa hawwii keessaan cufaadha. Kan isheen taate wallaalanii rakkachaa jiru. Haati hawwiis hojiif olii gadi kaatti malee hawwiin maal akka fakkaattu eessaa fi maal hojjechaa akka jirtu quban qabdu. Namoonni balbala mana ciisichaa hawwii irratti wal ga'anii wacu yaada garaagaraa dhiyeessu. Tokko yoggaa yaada tokko dhiyeessu, tokko immoo lakkii kun hin ta'u jedha. Tokko abbaa ishee waamaa, kana maal jenna? Intalli keessa jirti jechuudha, hin baane. Manni ciisichaa ishee keessaan cufame jedhe. Inni kaan ammoo cabsinee ilaallu, abbaa ishee nuu waamaa jedhe. Haala kanaan yaada garaagaraa kennaa erga turanii booda obbo Bulchaa fi aadde Diisirii waamanii rakkoo uumametti himan. Kana booda mana ciisichaa ishee cabsanii yoggaa itti seenan hawwiin hin jirtu. Foddaan mukumaaf itti deebi'e malee sirriitti hin cufamne, karaa foddaa kana baate jedhe inni tokko. Aadde Diisiriin akka nama uleedhaan mataarra rukutamteetti mataa ishee harka lamaan qabattee xinnoo erga turtee booda lafa irratti kufte. Obbo Bulchaanis gogee fajajee waan dubbatu wallaalee jedhee iyya keessaa fuudhe. Namoota hojii gargaarsaaf achi jiran oduu dhabamuu hawwii yeroo dhaga'an amanuu hin dandeenye. Abjuu itti fakkaate. Sirbi hoo'ee bareedee ture akka ibidda bishaanitti dhangala'ee battalaan dhaame. Qe'een sirbaa fi gammachuun guutamee ture gaddaaf boo'ichatti geddarame. Ollaan obbo Bulchaafaa kan sirna cidhaa kana irra ture tokko haala ta'e kana erga hubatee ilaalee booda silas addunyaan kun kanuma, takka gammachuu takka immoo gaddatu irratti wal gaddara. Kun waanuma jiruudha. Gammachuun biyya lafaa gammachuu waaraa miti. Sirna fuudhaa fi heerumaa raawwachaa sirbee kan gammadu akkuma jiru firri jalaa du'ee sirna awwaalchaa raawwatee gaddee kan boos jira. Addunyaan keenya kana hundumaa keessummeessiti. Qe'ee kanattis kan ta'e kanuma jedhee hawwii bakki isaan hin barbaanne hin jiru. Kan shakkan mana obbo jireenyaa oliif gadi sakatta'anii dhaban. Dhuma irratti garuu Haji Yusuf abbaa fi haadha Latii poolisiidhaan qabsiisanii hiisisan.